Namni kun utuu daa'ima qabuu akkana godha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u umriin koo barnootaaf yeroo ga'etti maatiin koo gara mana barnootaatti na erguun naannoo magaalaa Finfinneetti kutaa tokkorraa jalqabeen barachuun eegale. Rabbiif haa galatuutii hanganaaf milkaa'ee hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Haa ta'uutii garuu erga sanaa dandeettiin barnoota koos ta'ee fedhiin kiyya daangaa waan narra kaa'eef barumsa dhiiseen jaalallee koo yeroo dheeraadhaaf jaalalaan wal jaallannee waliin turre waliin hariiroo keenya guddifannee bultii ijaarrannee waliin jiraachuu ni jalqabna. Abbaan manaan koo jajuuf qofa otoo hin taane nama baay'ee cimaa amala qabeessa keessaanis alaanis baay'ee bareedaa simboon kan itti nar'anne ana dura anis ta'e inni hariiroo jaalalaa nama kamiyyuu waliin kan hin jalqabne turre. Hojiittillee baay'ee tattaafataadha. Waa'ee jijjiirama borii maatii keenyaatiif baay'eetti dhiphata. Bara kana hojii tokko hojjechaa jira yoo ta'e bara ufummoo gosa hojii isaa jijjiiree bakkaa fi ogummaa gara biraatti isa arga. Haala kanaan maatii ho'aa fi miidhagaa waliin ijaarrannee jiraachaa otoo jirru Rabbillee eebba kan ta'e daa'ima nuuf kenna. Jabaannee wal jajjabeessaa daa'ima keenya guddifachaa otoo jirru hojiin hojjechuuf jalqabe kun qarshii qabu hundumaa nyaatee kisaaraa keessa sagalchee abbaan manaan koo yeroo dhiphatu arge. Yeroon kun bultii ijaarrannee waggaa 3 yeroo waliin fixnudha. Maatiin kiyyas ta'e maatiinsaa bultii ijaarrannutti waliin waan tattaafannuuf baay'ee nutti gammadoodha. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan kiyya gidduutti rakkoon kun yeroo isa mudatu anis haadha manaadhaatii taa'ee ilaaluun waan natti ulfaateef qarshii dhabe sanammoo salphaatti hojjetanii anis ta'e inni deebisuun waan ulfaateef yaa abbaa manaa koo waggaa 2tiif gara biyya hambaa deemeen gatii dafqakee waggaa amma kana dhabaatee hafte kana siifan deebisaa jedheen gaafadhaani. Yeroo kanatti jaarsi koo walirraa fageenya keenyaaf yaaddee lakkii ansirraa adda bahee halkan tokkoyyuu jiraachuun baay'ee natti ulfaataa kan qabnuun kan arganneen daa'ima keenya guddifachaa Rabbiin galateeffannee jiraannaa jedheenaaf deebisaa. Fira jechuuf fira ittiin qarshiirraa liqeeffannuu hin qabnu. Hojii tokko bakka gahanii duubatti deebi'anii hojjechuunis xiinsammuu namaaf dhiibbaa fida. Anis eeyyee jechuun dideen lakki jaalalli gidduu keenya waan na jiruuf anis ta'e ati wal gargaaruutu nurra jira malee haala kanaan si ilaaluu hin danda'u biyya hambaa deemeen dhufaa jechuun isan didee. Booddee irratti yaadaan walii gallee deemeen paaspoortii baafadheen piroosesii jalqaba. Rabbis na gargaaree viizaan koo guyyoota gabaabaa keessatti naaf dhufee imala koos gara biyya hambaatti nan raawwadha. Erga kanaa abbaan manaan koo daa'ima keenya warra isaatti kennee ofii waan isatti mul'ate wanta ija isaa duratti bu'aa qaba jedhame dalagee kanarran ga'eeraa kana na gargaarii na jechuu jalqabe. Anillee eenyumattuu abbaa manaa koo kana wanta baay'een dinqisiifadhuuf ani abbaa manaa akkasiin qaba jedheen hiriyoota kootti guyyaa guyyaatti dubbadheen jajadha. Waa'ee isaa dubbachuu caalaa wanti dachee kanarraatii na gammachiisullee tokko hin jiru. Maatiin na qunnaman amalli isaanii takkaa bishaan takkaa abidda wanta natti ta'aniif yeroo isaan moobaayila qabachuu naaf eeyyaman irraa kaasee abbaa manaa koo otoo hin dubbisiin bileen beeku. Innillee anaaf akkanuma jaalala isaaf obsa sekendii tokkollee hin qabu. Qarshii baatii baatiidhaan yeroon itti ergu qarshii amma kanaan kana godheeraa isarraa hafeen immoo kana biteeraa ji'a isa dhufuun immoo kanan bita jedhee kan hojjetee fi hojjechuudhaaf gara fuulduraatti kan karoorse tokko lamaan natti hima. Anillee itti gammadeen halkaniif guyyaa dalagaa. Haala kanaan otoo jirru garuu abbaan manaamti kiyya kuni akka dammaa afaan koo keessatti mi'aawu akka aannanii jechisaa onnee kiyya qabbaneessu kuni waggaa
tokko walakkaa erga hojjedhee booda natti jijjiiramuu ni jalqaba. Jijjiiramuu qofa otoo hin taane maatiin koo nama gara biraa waliin hariiroo jalqabuusaa dhagahanii ijaan illee ni mirkaneeffatu. Yeroo kana yaa mucaa keenyaa namni ati amantee dafqa kee biyya ormaatti gubattee argattu baatii baatiidhaan itti ergitu nama gara biraa waliin hariiroo jalqabeera. Qarshii kee kanaan booddee guduunfadhu ittiin ergiinii jechuun natti dubbatu. Haa ta'utii garuu nama jaallateef jecha akkanaa inaaffaa waan itti fakkaatuuf lakki otoo ani jiruu abbaan manaan koo waan akkasiin irratti raawwatu sobdanii maqaana jalaan balleessinaa jedheen maatii kiyya nan lole. Haa ta'utii garuu asii mallattoo jaalala quufee kan argisiisu tuffachuu gochaawwan darban kaasanii sammuu wal dhiigsuu bilbila sa'aa hunda kaasuu dhiisuu fi kanneen kana fakkaatan narratti mul'isuu ni jalqaba. Yeroo kanatti waa malee manni dhaaru mitiire nama naannoo kiyyaa anattis isattis siqu tokko baajaajii kan oofu mee maatiin kiyya waa'ee abbaa manaa koo jecha kana natti dubbataniiru gatii humna kee siin kanfala naannoo torbee tokkodhaaf hordofiitii waan inni hojjetu bakka inni oolu suura kaasii guyyaa guyyaatti naaf ergii jedheen qarshii muraasa nan ergaafi. Yeroo kanatti namni kunis guyyaama jalqaba abbaa manaa kiyya hordofuu jalqabu abbaan manaan koo manaa bahee hoteelatti dubartii beellamee waliin haasofsiisuusaa suuraa kaasee naaf ergaa. Tarii guyyuma tokko waan na ta'eef nama daandii marratti wal bareedha jedheen bira darbuuf yaalus guyya lammaffaas guyya sadaffaas mucayyooma kana waliin hoteelatti kaaffeetti mana kiyya fudhatee yeroo wajjin ta'an suuraa fi viidiyoo kaasee gurbaan kun naaf ergaa. Erga kanaa sammuun kiyya ni tuqame. Abbaan manaa kiyya akkanan jaalladhuuf amantaa nan dhabe. Booddee irratti maaliif akkana na gootaa jechuun yeroon gaafadhu sobadhaa rabbi gochaa kiyya ni argaa yoon sirratti nama gara biraa jaalladheera ta'e kana na haa godhu jedhee kakatee jecha dhibba dubbate. Afaan isaatiin haa dubbatu jedheen torbanoota meeqana yaale. Silaa waadaan koo waggaa lamatti deebi'een bultii koo ho'aa sana waliin itti fufuu ture. Haa ta'utii garuu sababa inni hariiroo gara biraan irratti jalqabeef kontiraata kiyyarree dheeresseen gara biyyaatti galuuf tikkeetti illee naaf haa kutaniif kanan itti madhe dhiiseen gubannaa biyya ormaa manitti fufe. Dhugaa kana haa baasuuf guyyoota hedduu yaala ergan dadhabee booda suuraa fi viidiyoo waraabamee natti ergame kana karaa miiseenjarii yeroon erguu fi nahee silkii lafaan dhahe. Eenyutu sitti ergee eenyutu suura kana na kaasee fi jechoota naasuu bixinxiroo hedduun akka hattuu hanna irratti qabamtee waa hedduu lafan lafuu jalqabe. Kanaan booddee hariiroon kan koof kan kee asuma irratti haa dhaabbatu jedheen karaa hunda bilookkin isa godhe. Haa ta'utii garuu hiriyoota koo hedduu waan hin barsiiseeruuf karaa isaanii dhufee natti bo'uu ni jalqaba. Anis nama dhaatii ni dogongora jedheen dhiifama godheefiin maaliif gochaa kana narratti raawwattaa anoo biyya ormaa keessa taa'een jireenya keenya boriitiif wanta hin qabu sitti ergaan jiraa jechuu yeroon gaafadhu ishee fuudhuuf miti yerooma itti dabarfachuuf jedheenidha kunoo har'aa qabee maddii isheen dhaabbadhu jechuun natti dubbate. Afaansaa jecha kamiifuu nama safuu hin qabne ta'ee waa hedduu dubbate natti kakate. Erga kanaas haa ta'u jedheen waliin itti fufuudhaaf yaada keessa otoo hin jiru guyyaa tokko obboleettii kiyyaan deemimee manaa bilbila isaa keessa maaltu jira ergaawwan inni barreessu foorwaardinaaf godhii jechuun isheen gaafadha. Isheen illee tole jettee isa bira deemtee bilbila isaa chaarjirra yeroo kaawwatu fuutee toora teelegiraamiitiin dubartoota waliin wanta barreeffate tokko lamaan naaf ergite. Dhuguma nama niitii qabu nama daa'ima qabu otoo hin taane dubbiinsaa akka nama jaalalli illee isa qabee hin beekne ani jaalalaaf haaraadha dubartii kan waliin iyyuu haasa'een hin beeku qaamni kiyyas qaama dubartiin tuqne sirraa garuu jaalalli na qabeera jedhee dubartii ibbatti kaan waliin ciisee kaan ergaadhaan kaan viidiyoo waraabee fi kaan qaama saalaasaatti argisiisaa yeroo waliin dubbatu gara kan isheetti sheer gootee anaaf foorwaardinaaf goote argeen hundasaa dubbiseen uumamuu koon jibbee namni kun anaaf kan hin amanamne yoo ta'e addunyaa kanarraa dhiira kamtu dubaraaf amanamuu danda'a yaa rabbi maaliif kana na goota jedheen jireenyan dabarsetti gaabbaa
kan fuulduraaf gaddaa of jibbuun jalqabe. Hanga har'aatti illee miira sana keessaan baane. Erga kanaa bilookkotoo hin taane kan bilookkiin olii yoo jiraate abbaa manaa koo kanarratti nan raawwadhan ture. Haa ta'utii garuu qeeqa firaa, qeeqa maatii, qeeqa obbolaa, qeeqa hiriyaa sababa isaatti baachuu dadhabeen jira. Itti araaramii abbaa daa'ima keetii waa fedhe yoo si balleesseyyuu namni nyaatuuf namni dhugu fedhii qabaa, nama hunda akka mataa keetti maaliif ilaaltaa jechuun har'aa bor onnee kiyya isaaf du'e dhukkubsataa gochuuf yaalu. Dhuguma jedheen guyyaa tokko tokko dhiifama gochuufiif yeroo yaadu otoo nama ta'ee balleessaa isaa duraatiin sirraa'ee jecha kamuu namatti hin darbu jedheen deebiseen garaatti jabaadha. Yoon dhiifama hin godhuuf hanga bara baraatti immoo jedhummoo daa'ima kootu fuuldura koo dhaabbata. Har'a jaalala mitii laphee jibbaa isaaf hin qabu. Keessi kiyya kabaja namaa mitii kabaja bineensaaf qabu danda'e isaaf hin kennu. Dubatti deebi'uun akka lammatanaaf dhalachuuti. Haa ta'utii garuu erga waggaa lamaa hanga har'aatti jaarsummaan na harkaan dhaabbanne. Meeriyoonni koo manne gorsitu. Qofaa kiyyatti hin araaramu. Ejjennoo jedhutu keessa kiyyatti firii godhata. Maatii, daa'ima, bultii diiguu, jireenya gara fuulduraa, nama haaraa baruu, jireenya boriif itti gaafatamummaa dhabuu fi kanneen kana fakkaatan immoo dukkana natti ta'anii yaada koo akkan ejjennoodhaan hin murteeffanneef na qabanii jiru. Meeriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya Ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasiin irraa barattanii hubannoo cimaa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u komentii jalatti akka barreessanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aa isiniif qabadde Daaddellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 938 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa horaa bulaa.